يوسرس ولا ما سرس بونا بيا سرت مو بيوان تكاديشا ويدا بلا مو بي وان بونا جو كان روان تكاد بلا وان لا فجرو يا وان نانو كان كيسا نلي نكون وانا نلي كنا ميواي دوا كان نيجور بادتي Poi Brescia debare fatta come buona. Brescia أنا أدور سنة فقط Brescia مونا نجدري. لا Brescia si dursa medo batu gas. Okay. Ya ada lagi saja di fama garu informasi gari amba kana ga jiruti mitiyon ni duni wara jujra bulletin ta yitun dugari mne fakati bintu bakasuna alam tu cumar bata gawa umaten maltu agari fosran to ya sra gonde musanifin deme informasi gari walta sabaden debe mitiyon duni wanja mujra wanne koni shintu la jirti rade bite ibsa barayanu koni to wanni suritti kufone kana matakotte mal fi afa wandu bin dema jirtu su cumar badet wala to mulfat wani mowato konda bala Emishatti facciula. Wantani ti dabalu. Inni bonan jede awato ko wan bonan jede tontan dabalu njuru. Yo ana tafete male dubbi vite bonan nurka. Kana fana so sundalanne. Mutakan. Babamu watto ishi professor. Babamu tontan jedu bakka sinjurtu sana erga makina kesete sanekka titirentani bakka zinitti mustashfa singefamte maafi amma janazar ganne kana jara kenya. Janazan sun bakka ni jiru ni beta gafi ko gababada professor tuf emrisha yosiken emrisha wanda dubbate jira waye fanama arati adubbatu professor adubbatu emrisha rato ko ifa mal jalan dubbanu kuni dibbat soba arabni wana kana biya arabarat abadan ngoto kana non du frada gabi ki gasara kabu namtici abba mana nama soddumi sagali kana kuma kudanin narratti yoo herregan mushkila zabduudha sababa kanaafinin reefesii kana obboleeyyanti ya shortaadha jara san dubbisee haalli itti goona naan jennaan haalli itti goone jette is okay garuu nama 39 ka lubbuun jiru san konkolaataa fiddanii mana sanii yaastanii bakka biroo geessitanii isii sarreeffa mana keessatti poolisiitti waamutu salphatamoo nama 39 ka lubbuun jiru san faayidaa birii 200 jettanii mana keessa Amaru da kebar mangudon malik debisan ufin kannini dubbechi shafaffadu malik barbaachise Abu Rashida nama manguddo qama darriyadi kaani qama walid dhufan sanu akkamit deebisuu dandeesse sila reefkisi kunu bakka tana jira jaani sila chittu maraddu sila kanaaf wani nani dhufe yoo didde yoo nu kannite dhugaa baaste michiyo mana yeroo dubbannu wanjalanya gone amma duba chutin jiramiti mali fi fina fani so ya mer khayni may muta wanjalanya gone farajun kam yoro dubbannu kanatti farajane juda atwani kadete agefada dura rabbi yo jirachi se no bajirachi yo dute kadada garu wa farajura ofakusan ayana fitaddo ma abo fi Muniris lal Munir wani jiru akka jirutti tahe akki ati yaadde fi akki namni bira yaades wal bira taa'e muciyo bareeddu tan agartanii akkanatti waan quba qabduu fi waan quban qabne asirratti nuu himii jenne gaafachuu jirrate ol deebite quba qabaattee yookiin ammoo akka gaariitti dhageessee yoo jiraatte obboleettii isiiti wanni ummanni dilli taa'ee isii gaafachuu jiru kun yookaan dhaggeeffachuu jiru kuni isiidhaa fi tanas obboleettii teenyitanii duude jaan tanas addan baafne takka obboleeyyanii ta duute yoo jiraattes awwaallachuun isiirraas waan jiruuf mee akka isiin itti nu qaceelchitutti haa deemnu namicharraa hin lokeeshina fuudhee mubaarakitti ergaa jette laalli maqaan isiidhaan harkaa badaa jira eega maqaa lama himte turumbadu wanni ani sitti dhaammadhu as jala yoo jiraatte kana dhageeffattu kanaafin ol bee wanni niin ani sitti dhaammadhu arabtichi eega isii waraqaan qabdu ji'ee reeffa isiidhaaf irraa hafa geesse taate akka gaarii dhaggeeffadhaa warri wanni jettan
eega reef keeysiidha kan agartee firraa fageesse taate atiin tun lubbuu kee bakka keeysen beeytu arabuma akkasii bira jirta siifillee falataa beeytee bakka inni itti fageesse san inni lookeeshina atiif hogguu kannu akkamitti jechuu kiyya sii tana amanee duraanuu firraa fageessee beeka akka ettetti sii tana amanee lookeeshina kana sii kannaa ani ol na baase eega si amaneefu lookeeshina san fuudhi ammumaa'uu gabbuutee irraa fuudhiti mubaarak faadhatti ergi obboleessi keenyas achi jira isaanitti haa erganii si amanee jira beeke arabtichi kun siif kannaa beeke lookeeshina dho'isuudhaaf ammoo achi darbee quba qabaadhu magaa dubbiin tun isiniif ni tolti isiidhaaf illee akka gaariitti tolti natti fakkaata lookeeshina ammoo ol baasii fi hanniif bilbilaan lookeeshina walirraa fudhachuun sakandii waan hin fudhanneef ammuma hanniif yaani fixadhe waan biraa yoo jiraaten ol deebi'aati bakka namaaf hin gadhiisa. Moderator haga ajjalaleen tanii gastii ergatanii teessanu yoo ol naa galchitan maal ta'a? Gastii qabatanii teessu moderatorri inna lana ammoo faashinii dhuma. Yoo gastii galtanii hin teenye najuu as keessa gastii keessatti galchuun seetti jabaata jechuudha. Ajaa'iba wallaahi. Isillee dhugaa jirtu baaftee na gargaara osoo irra gaarii garuu immoo an akka malaalaa jirutti anarraa kaasee namni hundi dhiqoo miira keessa galee haasayaa zaraa wanni namni haasa'ullee nama sodaachisa. Bakka kanattuu dhufanii Tayyiba siidee nama muusita. Akka kiyyatti turummadduun asin jiraa nama tokko nama mucatetti dhiyaatu ofitti dabalatee nama sadii afur qofa taatanii mucayyoo kana osoo ofitti dhiyeessitanii suuta amalaa wanta jiru gaafattanii amma namoota hunda ol fiddaniituma ol galchitanii akkanatti cinnaa yoo haasa'e waa'ee seeraa hunda kaasee waan kaan hunda kaasee yoo haasa'e namni namarraa jechuun akka ta'e tokko yeroo namatti fudhata. Kanaaf nama muraasa nama sadii afur taatanii haala gaarii mucattii kan hubachiistanii mucayyoo duutellee osoo reeffasii balleessuu baattanii natti tolcha. Namni hunduu ol galeetuma akkuma dandeettii ofiitti akkuma seera mataa ofiitti yoo haasa'e hangana kiyyaa mudurateef keessa sodaadhallee hin miliqalle. Kanaaf haala sanii. La ajjetti mucaanii deemi yoo jettanii nama deemtu miti. Geessanii. Akkana gaba kana. Inni gastii guute yeroo eenyu kana kottee jirtu kun nuu bahi rabbii jedhi. Namni gastii galtee jirtu kun nuu bahi. Nama lama nama gaarii fitti dabalii haala sadiin. Dhaggeeffadhaa amma koo jala keenya dubbiin dhumattee. Obboleettiin keenya dubbattee kaate. Dubbiin dhumeera. Boona dhageessetta. Dubbiin akkin itti dhume geessaniiti muka jala kaa'anii biraa deeman. Kanuma. Bakka. Obboleettiin keenya akka amma gabbee akkasii waan san fudhattee amantee jirti? Eeyyee. Gaariidha. Asirra dhaabattanii maal wanti isin gochuu qabdu maal gochuu qabna maal godhuu qabdanii isii yoo maal gochuu maal gaafachuu qabdan akka maal gootu gaafattan. Nuraddiin baabaa obboleettiin keenya feesbuukii irratti maxxansa Nuraddiin asirratti waa tokko faayidaan qabu tiktookii irratti feesbuukii irratti maxxansa malee. Maqaasii barreessinaa ergi maqaasii guutuu. Dubarii bakkaan dubbitti jedhiisaati isin itti fufa bakkaan xumura taa'e waliin haasawi akkasitti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Namni akkamatti yaa'u maqaa wal. Obboleettiin keenya qoy. Obboleettiin keenya nagaan biyya sitti agartuu. Natti Nuraddiin natti beela suusu. Nuraddiin suuraa siyaasirra fidee waa tokko wanti inni faayidaan qabu habiibi. Maatiin simatee simachuu dhiisu namatti barbaanne simachiifna. Lakkoofsa maatii fuudhin argi kaardii keessaa qaba nan dawwala yookiin dawwaliiti maatii. Yoo lakkoofsi maatiin hin jirre
waa tokko faayidaan qabu asirratti suuraa dhiyeessinee ajandaa kan biraa gochuudha. Ajandaan kun jijjiiramuu hin danda'u duratti. Keessaa waasaappiin naanaase sii kaa'eera sagalee. Jedhaa sin nama tokko biyya galaatti namna simatuu jedhe. Eshi maal jette boleetti keenya? Mubaarak manguddoo tamtu natti dhufee manguddoo simachuu dhiise. Muniiru kun silaa kijiba irraa dhiise. Aniin tun obboleettii miciyyoo saniiti miciyyoon tun illee obboleettii. Nama waan jedhini waan sitti fakkaate qofa dubbadhu obboleettii xiyyaati. Wanni itti natti fakkaate ittuu dawwalee jira dawwalee baay'ee. Ittuu dawwalee na jalaa unkaafne ookee naan jennarraa callise. Kumee amajjiitti barreeffadumee Facebook akkan sittiin dawwaliin laalbisee hin jiraan. Immoo garuutu wanta akkasiin hin jenne akkasii jira suudii keessa addanuu baasii jenne. Muniir osoo dhuftee na ajjeestes gartee wallahi summa wallahi hagaan guyyaa isin duute rakkadhe hin rakkadhu. Du'ammoo walqadari khayri wa sharri min Allahi ta'ala guyyaa rabbiin natti fide abbaan fedhees nan dabarsu. Sodaa ilma namaatiif ammas hirriiba hin dhabu. Hin kijibin anis obboleettii teeti isiilleen obboleettii teeti. Aye dhiifama. Ani nama du'aaf nama deessu. Amma bakka akka goonu ani ammas ajjeeste siin hin jenne silaa qaataan dubbii tanaaf. Ani ilmoo muslimaatiif hay akkamittiin nama tokko dawaa itti godhe masalan akka ati haasoytu kana godha. Ani nama bikka sani amma ji'a torba jiru nama haaraa ji'a akkasi anaa miti lakki anaa miti nama biraati as keessaa ji'a anaa miti. Ammoo manguddoo ni tanin jalaa callise lakkoofsa qaalichaatti kanneen lokeeshina bikkaatti kanneen itti dawwalee. Sananaaji. Obboleettii jira. Muniirii mijanaaji. Muniirii mijanaaji qabanaaji. Ay amma dhiifama okay dhiifama amma maaliif dhiifama. Bakka argasiin didde dhiisati. Gaafatteetta gaaffiin kee gaafuma nu gaafataa jirrudha. Obboleettii keenya maal wayya jettanii turumbadu akkamitti barbaannu boona mee dubbadhu akkamitti barbaanna muka jala akkamitti barbaanne obboleettii keenya akkamitti qabaran. Muniirinni ni jedhaa jiru duutuu miti. Suuraan duute jedhame kun du'aa miti. Du'aa fakkaatuudha natti fakkaata. Kun yeroo labaaran kanuma. Amma asirratti duutu hin jenne Bona ko yeroo takka. Ani suuraa mucayyoo tana duutu hin fakkaattu kun olaala ummata kun nama kuma takka laalu jira. Mucayyoon tun nama rafee fakkaatti malee nama du'e hin fakkaattu ni laaffatti malee nama lubbuu bahee akkasii sanumaan jee. Amma ani akkasii miti. Nuti xumurame suudii keessa waan akkanaa deemaa jiraati yookaan reef kan nu kanni yookaan jirtuu nu kanni lameenumarraa tokko gabaabaa ajjeeste siin hin jenne si mana hidhaa si naquu barbaanne.